TikTokin Itoophiyaa keessatti ni kanfalamoo hin kanfalu. Yaadni dhugaasaa kunooti. Viidiyoo kana keessatti guutummaa yaada kana sirriitti argattu. TikTok monetizationiin akkam Itoophiyaa keessatti dhugaadhammoo soba yaada jedhu guutuusaa isinii qabadhee dhufe. Nageenya kabaja lafirta isiniif haa ta'u. Kabajamoo jaalatamuu maatii YouTube channel furtuu app akkam jirtu jecha. Arras viidiyoo kanaan waan hedduu murteessaa fi isin gargaaru isin qabadhee dhufe hanganumaatti na hordofaa. Guutummaa viidiyoo kanaa keessatti jalqaba irratti TikTok monetizationiin maal akka ta'e dhugaamoo soba akka ta'ee fi inni jiru haalli jiru maal irra akka jiruu fi akkam itti akka danda'amu tokkoon isaa wajjin laallaa Itoophiyaa keessatti akkamitti akka fayyadamnu jechuudha. Lammaffaa irratti Itoophiyaa keessatti TikTok irraa akkamiin maallaqa argachuu akka dandeenyu, karaa kamiin argachuu akka dandeenyu, karaa ittiin maallaqni argamuu danda'u illee diiteelii isaa wajjin ilaallaa. Akkasumas wantoota TikTok irratti namoonni soba dhugaa godhanii haasa'an akkamitti akkasiin ilaaluu qabdanii fi soba TikTok irratti namoonni akka dhugaatti haasa'an akkamitti akkasiin cheekii gochuu qabdan viidiyoo kana keessatti wajjin ilaallaa. Dhuma yookiin shanaffaa irratti kan nuti wajjin ilaallu akkaataan TikTok keenya qarshii argamsiisuu nuuf danda'u yookiin immoo TikTok yookiin akkaawuntii TikTok bananne tokko qarshii yookiin maallaqa akka nu argamsiisuuf akkam gochuu akka nuti qabnu sirriitti wajjin ilaalla. Hanganumaatti na hordofaa viidiyoo kana laayikii gochuun dagatina walii keessaniifis sheerii godhaa. Sabskiraayib gochuudhaan immoo maatii keenyatti dabalaman isin jedha. Kallattumaan gara yaada jalqabaatti waliin haa dabarru. Jalqaba irratti TikTok monetizationiin akkamii kan jedhu sirriitti wajjin ilaalla jechuudha. TikTok monetizationiin akkuma jiru beekamaadha. TikTok monetizationiin akkuma YouTube ni jira. TikTokin monetize ni ta'a. Ni ta'ee maallaqa argamsiisa. Haa ta'u malee TikTokin kallattii adda addaatiin kan inni maallaqa nu argamsiisu. Inni jalqabaa TikTok Creator Fund waan jedhamudha. TikTok Creator Fundiidhaan lammaffaa irratti immoo TikTok Giftii Live yookiin TikTok Giftis wanti jedhamu yookiin immoo TikTok Live waan jedhamuun nu argamsiisuu danda'a maallaqa. Sadaffaan brand promotion yookiin ads waan jedhudha. Brand promotion jechuun beeksisa adda addaa irratti gadhiisuudha yookiin immoo beeksisa adda addaa irratti hojjechuudhaan namootaaf qabeenya isaanii yookiin sarviisii yookiin tajaajila isaanii yookiin immoo biizinasii isaanii namoota beeksisuudhaan maallaqa argachuu dandeenyaan brand promotionii jedhama. Inni arfaffaan affiliate marketii waan jedhamudha. Affiliate marketii jechuun immoo liinkiiwwan namoota garaagaraa, liinkii biizinasii garaagaraa, liinkii pilaatfoormii garaagaraa, liinkii appilikeeshinii garaagaraa fakkeenyaaf kan akka Amazon, AliExpress fi kanneen biroo liinkii isaa baa'uu keenya jala kaa'uudha yookiin immoo liinkii isaa chaanaalii keenya jala isaa yookiin immoo bakka maqaan keetti barreeffamu sana liinkii kaa'uudhaan namoonni irra cuqaasanii gara liinkii sanaa deemanii waan tokko ni bitu yoo ta'ate kallattii kanaan maallaqa argachuu ni dandeenya jechuudha. Kallattii arfan kanaan maallaqa argamsiisuu danda'an inni dhugaan jiru jechuudha. TikTokin garuu namoonni Itoophiyaa keessatti TikTok monetizationiin ni jira jedhanii nama tokko haasa'uudhaan sobaan namoota adda addaa burjaajessu. Inni kun guutummaan guututti TikTok Creator Fundiin Itoophiyaa keessatti gonkumaa hin danda'amu yookiin nuuf hin dhufu jechuudha. Inni biyyoota tokko kanneen akka biyyoota akka USA, UK, Faransii, Jarman, Itaalii fi biyyoota muraasa keessatti jechuudha hanga biyyoota 7 hanga 10 waan hin caalle keessatti sirriitti ni hojjeta jechuudha TikTok Creator Fundiin. Kanneen biyyoota kana access gochuuf immoo wantoota adda addaa nu barbaada. Isa yeroo biraa viidiyoo biraatiin wajjin ilaalla. Dabalataanis immoo viidiyoo yeroo darbe hojjedhe irratti akkamitti akka biyyoota TikTok Creator Fundii kana access godhan biyyoota kan akka US, UK, Faransii fi Jarman, Itaalii dabalatee biyyoota kanneeniin akkamitti TikTok akkaawuntii banachuu akka dandeenyu fi akkamitti hojjechuu akka dandeenyu waan muraasa irraa hojjedheen jira. Isa ilaalatii gaafii kana isin ta'e immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoo bal'aa isiniif hojjechuu nan danda'a isin jechuun barbaada. Garuu dhugaan jiru Itoophiyaa keessatti akkamitti TikTok irraa maallaqa argachuu dandeenya yookiin immoo karaa TikTok irraa maallaqni argamu tokkoon isaan isiniif qooda viidiyoo kana keessatti. Maaliif kana sirriitti hubattan taanaan burjaajii tokko malee yeroo keessanitti alan fayyadamtu yoo dandeessan kallattii nama isiniif qoodu kanaan fayyadamtu. Kanaaf karaalee TikTokiin Itoophiyaa keessatti qarshii argamsiisuu danda'u isa dhugaa isaan isiniif hima. Inni jalqaba irratti yookiin first irra kan jiru TikTok Live Gifts waan jedhudha. TikTok Live Gifts jechuun namni tokko TikTokii akkaawuntii banatee TikTokii sana followers yookiin namoota 1,000 follow isa godhaniin booda gara laayifii seenaa jechuudha. Laayifii seenuun baay'ee salphaadha waan isin rakkisuu miti. Laayifii bakka filaashii irra tuqnee iddoo laayif jedhu kan kilikii gooneti kan nuti seennu jechuudha. Erga seeneen booda namni sun gaafa laayifii irra taa'ee namoota intarneetii yookiin immoo namoota kallattii adda addaatiin namoota bashannansiisuu danda'a, namoota barsiisuu danda'a, gorsuu danda'a, waan adda addaa gochuu danda'a laayifiidhaan. Laayifiin gaafa inni gorsu kana namoonni giiftii kennuuf yookiin kennaa kennuuf kennaan sadarkaalee garaagaraa qaba jechuudha. Gosoota garaagaraatu jira kan barbaadan haa ta'u gaafa kennanii fi giiftiin isaan kennan suni gara daamandiitti geeddarame sanaan booda daamandii sana immoo gara qarshiitti geeddaruudhaan qarshii sana argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf maallaqa argachuuf karaa live TikTok live'itiin
inni jalqaba irratti jechuudha. Inni lammaffaan brand promotion waan jedhamudha. Brand promotion jechuun kaampaanii tokko faana yookiin immoo dhaabbata biizinasii qabu tokko faana walii galuudhaan nama dhuunfaa haa ta'u dhaabbata haa ta'u wajjin walii galuudhaan dhaabbata isaanii beeksisuudhaan hanga isaan barbaadan yookiin immoo hanga isaan kaa'an ruulii isaan kaawwatan fakkeenyaaf namoota 100,000 naaf ga'e namoota 200,000 namoota miliyoona naaf ga'e nuun jedhu isaan agreementii fudhan irratti hundaa'uudhaan dhaabbata sana beeksisuudhaan dhaabbata sana promote gooneen booda waliigaltee keenya edda xumurreen booda karaa dhaabbata sanaatiin maallaqa argachuu dandeenya. Kunis riilii isa dhugaa ta'edha. Ni dandeessoo ta'e kanneen fayyadamuu dandeessu kanneen lamaan fayyadamuu dandeessu kana lamaan qofa miti ittiin isiniif dabala. Kana lamaan gaafa isin jedhu TikTok live gift fi akkasumas brand promotion. TikTok live gift waan isin dhibu takka illee hin qabu. Akkuma account TikTok banattaniin namoonni 1,000 qofti gaafa isin follow isin godhan salphaatti live isin seensisuu danda'a. Followersiin keessan namoota 1,000 hin taane taanaan garuu isin seensisuu hin danda'u live TikTok jechuudha. Kun ruulii TikTokiti. Baay'ee salphaadha. Seentu kanaan booda yoo gorsuu dandeessan gorsuu, yoo namoota gargaaruu dandeessan gargaaruu, yoo namoota bashannanan gochuu barbaadan bashannansiisuudhaan kallattii sanaan walitti qabachuu dandeessu jechuudha. Riilii isa ta'e. Lammaffaan isa nama isiniin qoode kana brand promotion yookiin immoo ads waan jedhamudha jechuudha. Qabeenyaa yookiin dhaabbata yookiin biizinasii nama tokko yookiin immoo akkaawuntii nama tokko beessuudhaan akka namoonni isaaf dabalan, akka namoonni foloosa godhan, akka namoonni waan irraa bitan idda promootii gooneen booda agreementii keenya irra dhaabanne yookiin waliigaltee keenya irra dhaabanne nama sanarraa maallaqa arganna jechuudha. Inni sadaffaan affiliate market waan jedhamudha. Affiliate market jechuun immoo liinkiiwwan product tokko yookiin liinkii platformii tokko baa'uu keenya jala kaa'uudhaan yookiin namoota share gochuudhaan yookiin viidiyoo jennee beeksisuudhaan liinkii sana erga beeksisneen booda fakkeenyaaf kan akka Amazon, AliExpress, Jumia fi kanneen kana fakkaatan jechuudha. Liinkiiwwan dhaabbata kanneenii beeksisuudhaan promootii gochuudhaanii liinkii sana namoonni irra tuqanii liinkii nuti keenyan liinkii koomishiniin ittiin nuuf kanfalamu nuti keenya sana irra tuqanii namoonni gaafa gara keessaa seenanii waan bituu qaban bitan yookiin sarvisii fayyadamuu qaban fayyadamanii dhaabbanni sun immoo nuuf kanfalaa jechuudha. Inni kun karaa affiliate marketiin maallaqni kan argamudha jechuudha. TikTok irraa biyya keenya Itoophiyaa keessa teenyee jechuudha. Ta'uu gara biraa hin deemin. Inni arfaffaan oomisha ofii keenya gurguruudhaan. Oomisha jechuun product ofii keenya waan barbaade haa ta'u, t-shirtii haa ta'u, koorsii haa ta'u, kitaabota haa ta'u, appilikeeshinii haa ta'u, weebsaayitii haa ta'u, waan barbaade haa ta'u, suuqii adda addaa keessaa wantoota adda addaa fuunee wantoota elektirooniksii ta'an wantoota garaagaraa waan barbaade haa ta'u fuunee dandeettii yookiin taalentii kana gochuu danda'u ni qabna taanaan gara laayifiitti baanee yookiin gara viidiyootiin hojjennee tattaafannee kallattii kanaan koomishinii argachuu dandeenya yookiin immoo oomisha ofii keenyaa product ofii keenyaa gurguruu dandeenya jechuudha bifa salphaatiin. Kun waan baay'ee iddoo barbaachisaadha jechuudha. Dandeettii kana taalentii kana ni qabna taanaan kun hanga nu guddataa deemu bal'inni biizinasii keenyas ol guddataa deema. Kun isa riilii dhugaa sirrii ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinii tokko namarraa futanii yookiin liinkii isaa kaa'uudhaan namootaaf sheerii gochuudhaan akkasumas weebsaayitii namootaaf sheerii gochuudhaan namoota sanarraa koomishinii yookiin immoo haala waliigaltee keessaniitiin argachuu dandeessu. Fakkeenyaaf t-shirtiin gurgura yoo ta'e baay'ina t-shirtiin gurguruu sanarra dhaabadhee argachuu danda'a. Kan ofii kootii product ofii kootii immoo yookiin koorsii ofii kiyyaa qopheesse karaa kanaan gadi dhufee gurgurachuudhaan maallaqa argachuu nan danda'a. Kunillee madda biizinasii gaarii akka ta'uuf nu gargaara jechuudha. Kallattii kanneen arfaniin TikTok irraa maallaqa argachuun ni danda'ama Itoophiyaa keessatti. Sirriitti qalbeeffadha. Kanneen arfan kanaan TikTok like gift, brand promotion, affiliate market fi oomisha mataa keenyaa gurguruu jechuudha. Mataa keenyaas ta'e kan namaa oomisha mataa keenyaa gurguruudhaan oomisha mataa keenyaa promotion goona osoo hin taane fakkeenyaaf kanuma ofii kiyyaa kireetii godhe kanuma ofii kiyyaa qabu oomishuman hojjetaa jiru beekumsa haa ta'u akkasumas maateriyaalii product adda addaa haa ta'u kan barbaade haa ta'u baasnee gurguruudhaan fayyadamuu dandeenya. Kallattii arfan kanaan deemtu taanaan iddoo fayyadamaa taatu. Inni raffaaraatti isinii qoodu soba yookiin immoo wantoota soba TikTok irratti namoonni dhugaa godhanii haasa'an isiniif qooda jechuudha. Wantoonni namoonni tokko tokko haasa'anii soba dhugaa godhanii haasa'anii viidiyoo tokko qofaa hojjechuudhaan qarshii hedduu argata, qarshii miliyoona hedduu argata siif kenna wanti jedhu kun 100 keessaa 100 sobaadha. Kanan dhaggeeffatanaa scroll godhaa bira darbaa viidiyoochi isin fayyadu. Viidiyoo tokko qofa hojjechuudhaan maallaqni argamu takka illee hin jiru. Viidiyoo 50 hojjetteeyyuu argachuu hin dandeessu.
kun dogoggora guddaadha. Inni lammaffaan aappii tokko aappii TikTok Itoophiyaa keessatti banachuudhaan aappii TikTok Pro kana yoo banattan maallaqa isiniif kanfala wanta adda addaa kan jedhamu kunillee ammallee dhibba keessaa dhibba soba. Aappii TikTok Pro barbaadde waan barbaadde yoo bantiyyuu Itoophiyaa keessatti siif hin kanfalu. Garuu asitti exceptioniin ani isiniif kaa'u siistamni biraan ni jira. Inni kaapitaala nu gaafachuu danda'a. Bilbila dabalataa nu gaafachuu danda'a. Wi-Fi addatti nu gaafachuu danda'a. Waan adda addaa qaba jechuudha. Tiraakii yookiin immoo haakii goonee kallattiin ittiin maallaqa argannu jira jechuudha. Sababiin isaa biyyoota garaa garaatiin international akaawuntii banachuudhaan argachuu dandeenya. Inni reelidha. Namoonni hedduun fayyadamuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf inni biraanii fi'uudhaan qarshii nuuf kanfalaa wanti jedhu kun hundisaa soba. Guutummaatti dhugaarraa kan fagaatedha. Kanarraa sirriitti of eeguu dandeenya. Inni shanaffaa fi iddoo main point fi murteessaa ta'e isin gargaaru akkamitti TikTok keenyarraa qarshii akka argamsiisu gochuu dandeenya. TikTokiin keenya qarshii akka nuuf argamsiisu. TikTok qarshii nuuf argamsiisa jechuun indirect maal jechuudha? TikTokiin keenya yookiin akkaawuntiin keenya kun beekamee namoota hedduun hordofamee jaalatamee namoonni duukaa bu'uutaanan waan nuti karaa sanaan qabannee dhufnu kamillee namoonni akka gaariitti accept nurraa gochuudhaan bu'aa nu buusuu danda'a. Indirect kan inni amma isin jechaa jiru kun akkamitti TikTokiin keenya qarshii argamsiisu gochuu dandeenya yookiin immoo akkamitti akkaawuntiin keenya akka maallaqa nuuf argamsiisu taasifna inni jedhu indirect akkamitti akkaawuntii sirrii bareedaa fi namoota biratti fudhatama qabu gochuu akkamitti akkaawuntii keenya akka nuti dandeenyuun isiniif qooduu barbaadetani. Inni jalqabaa mata duree bareedaa filachuu. Mata duree bareedaa filachuun iddoo murteessaadha. Akkaawuntiin keenya guddatee maallaqa nu argamsiisuu bira ga'uudhaaf mata duree bareedaa filachuun iddoo murteessaadha. Mata duree bareedaa gaafa isin jedhu akkaataatti qarshiin onlaayinii irraa argamu barsiisuu dandeenya. Karaa dhugaa ta'e, karaa sirrii ta'e aappilii adda addaa rifuu gochuu dandeenya. Teknooloojiiwwan adda addaa uftii wal qabsiisnee barsiisuu dandeenya. Koomeedii hojjechuu dandeenya. Edukeeshinii adda addaa barumsa adda addaa kennuu dandeenya. Motiveeshinii adda addaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mata dureen iddoo murteessaadha. Mata duree irratti hojjechuu barbaadu yookiin immoo biraandii ati filattu niichii kee jechuudha yookiin gosa irratti hojjennu jechuudha. Gosti nuti hojjennu iddoo murteessaadha. Isa gosa bareedaa ta'e filanne taanaan salphaatti guyyoota muraasa gidduutti ji'a waan hin guunnetti namoota 1000 hordofamee iddoo miidhagaa ta'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoon isin kaasu namoota guyyaa 2 gidduutti TikTok irraa hanga fi'uu 1000 hedduu lakkaa'amu argatanii fakkeenya Beel Akaadaamii afaan Ingiliffaa barsiisuudhaan kan beekamu guyyoota 2 TikTok banatee guyyoota 2 hin guunne jechuudha. Kan inni namoota hedduun hordofame jechuudha. Maal waan ta'eef mata duree bareedaa biraandii bareedaa mata duree bareedaa qabatee as waan ba'eef iddoo fudhatamaa argate jechuudha. Inni biraan kontentii qulqullina qabu hojjechuu. Kontentii qulqullina qabu gaafa isin jedhu viidiyoo gabaabaa ta'ee fi bareedaa ta'e namootatti sirriitti dhaga'amu sagalee qulqullina qabu kan qabuu fi hedduu gaarii kan ta'e hojjechuun hedduu murteessaadha jechuudha. Inni biraan followersiin keenya akka dabaluu fi engagementii keenya dabaluu qabna. Kana jechuun namoonni akka follow nu godhan, akka namoonni laayikii godhan, akka namoonni koomentii godhan, akka namoonni yaada isaanii sheerii godhan sirriitti irra deddeebinee itti himuu qabna jechuudha. Akka bareedaa ta'etti jechuudha. Kana gaafa isin jedhu irra deddeebinee koomentii godhaa, laayikii godhaa, follow godhaa jenna taanaanis gaarummaa hin qabaatu jechuudha. Namoonni jibbaa deemu garuu bifa namoota hawwatuun, bifa namoota laphee namootaa rukutuu danda'uun akka isaan nu duukaa bu'an, akka isaan nu hordofan, akka isaan laayikii godhan, akka isaan koomentii godhan, yaada isaanii barreessan gaafii adda addaa gaafachuudhaan gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf akka kanneen itti akkaawuntii keenya guddifannee akka inni maallaqa nuuf hojjetu gochuu dandeenya. Walumaa galatti parsantii soba namoonni odeessan kan akka TikTok Creator Fundii Itoophiyaa keessatti ni hojjeta jedhamuu fi kanneen biroo irraa fagaattanii kallattii arfan amma isiniif qoode kanaan gara fuulduraatti akkasiin tarkaanfatan isin jechuun barbaada. Yaada fi gaafii qabdan koomentii irratti barreessaa. Akkasumas gargaarsa yoo barbaadan immoo nu dubbisa. Nagaa naa turaa yeroo biraa viidiyoo biraatti wal agarra. Sheerii waliif gochuun nagaatti yeroo gaarii.